Biyya keenya Oromiyaa badhaatuu lalistuu biyya aannaniif biyya dammaa keessa bashannanaa jirra jechuudha. Har'a bakka bashannanaa jirra. Egaan biyyi keenya qilleensi ishee baay'ee namatti tolti. Biyyi keenya bosona mukeen babbareedduu mukeen garaagaraatiin waan badhaafamtii fi biyya magariituu biyya bareeddudha jechuudha. Kanaaf qilleensi ishee hedduu kan namatti tolu, hedduu kan nama hawwatu. Egaa nuti har'a bakka bashannanaa deemnee bakka bashannanaa jirra. Bakki kuni Leewwii Kaaffee jedhama. Nagaan dagannee nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni Waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan qofti subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya immoo like gochuun dagatinaa jecha. Egaa har'a qilleensa fudhanna jennee gara galgalaati jechuudha. Bakka bashannanaa tokkotti imallee jirra. Haa ta'u malee bakki bashannanaa kuni hedduu nu hawwateera. Bakki bashannanaa kuni biqiltuu garaagaraan kan miidhage yoo ta'u hedduu namatti tola. Manneen illee jira jechuudha. Manneen kuni akka mana baadiyyaatti kaaffee kana keessatti akka mana baadiyyaa biyya keenyatti haala bareedaadhaan xiqqaatee ijaaramee jira. Akkasuma muuziin biqiloonni garaagaraa illee jiru jechuudha. Bashannanaa kana kan dhufnee qilleensa bareedaa fudhachaa wantoota tokko tokko wantoota qorraa fayyadamna jennee manaa baane. Haa ta'u malee kaaffee kana keessaa bakki nuti teenyee fi bakki nuti teenyee bakka nyaataa akkasuma dhugaatii alkoolii qaban fayyadamanidha. Nu immoo kanatti hin beekne garuu bakka kana teenyee xiqqoo bakkichis baay'ee waan nuti toleef qilleensa fudhanna jennee yaadne. Haa ta'u malee fuulduraa bakki wanta qorraa fayyadamtan waan nuun jedhaniif yeroo fuulduraatti immoo darbinutti wanta nuti barbaanne manaa baane sanallee argachuu hin dandeenye. Kun immoo muudannoo addaati jechuudha daawwattoota keenya. Wanti suni dhumeera waan nuun jedhaniif nu immoo maal goone egaa daawwattoota keenya qilleensa keenya fudhannee akkasuma kaaffee kana keessa deemnee xiqqoo bashannannee paappayaa bitannee galle jechuudha. Kunis muudannoo ajaa'ibaati waan ta'eef paappayaa bitannee galle. Paappayaa keenya haala kana fakkaatuun sirreeffachaa jira jechuudha nyaachuudha. Egaa muudannoon kun waan addaa miti garuu yeroo tokko tokko yeroo sa'aatii gara galgalaa haa ta'u gara ganamaa fi galgala irratti muudannoon akkanaa hin baay'ata. Fakkeenyaaf waan ati fayyadamuun dhatte sana kaaffiidhaa argachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf nuti kan fayyadamuu manaa baanee abukaadoodha jechuudha. Abukaadoo fayyadamuu baanee yeroo sanatti abukaadoon hin jiru waan nuun jedhaniif nu immoo mala addaa tokko baafanne jechuudha. Maaltu nu baasa jennee mala addaa tokko yeroo baafannetti paappayaa mana firaafirii garaagaraa itti gurguranii firaafirii jechuun egaa isinii gala mana asaakiltii garaagaraa itti gurguran jechuudha. Deemnee paappayaa bitannee mana keenyatti galle jechuudha. Qilleensa bareedaas fudhannee kaaffee sana keessa xiqqoo deddeemnee paappayaa binnee galle. Paappayaa kana haala kana fakkaatuun fataafa goonee haala ajaa'ibaatiin kun bilisummaan bakka kanatti ituma nuu quncisuu jechuudha. Paappayaan kun baay'ee garrame jechuudha. Baay'ee bilchaataa waan ta'eef qammasee dura ilaaluu laata ka jedhu itti dhufe. Anis immoo maaliree agasitti hin taa'u jedhee aga inni paappayaa kana immoo eewu ta'utti buna danfisee jira jechuudha. Maaliif inni egaa viidiyoo kana akka waraabu kan na taasise yeroo tokko tokko muudannoon akkanaa yeroo isin mudatetti fakkeenyaaf magaalaa keessa waan jirtan yoo ta'e tokko yoo dhabame tokkoon dhabamu waan ta'eef abukaadoo dhuguu, biizaa nyaachuu, baargarii nyaachuu, shaayii dhuguu baqa ittumaan sammuu keessan bashannansiisudha yeroo tokko tokko.
yoo magaalaa deemtanii wanta isin hin nyaanne yookiin hin dhunne jettanii manaa baatan sana yoo dhabdani yeruma sanaa walii galtanii wantuma ta'e wayii asaakiltii keessaa bitattanii manatti deebi'uun hin danda'ama. Kun egaa yeroo baay'ee wanti tokko tokkos manatti hin hojjetama garuu yeroo tokko tokko mana dhabamee bakkee hin baatu xiqqoo qilleensa fudhachuu fi of bashannansiisuunis jira mitiiree qilleensa fudhattee mannii fi halli tokko miti waan ta'eef qilleensa bareedaa fudhattee qabbana keessa teessee namaan wal argitee haasoftee yaada wal jijjiirtee waan garagaraatiif namni bakkee baa jechuudha. Nus kanumaaf bakkee baane haalichisaa mijataa nuuf hin taane gaafin mijataa nuuf hin taane isiniin jedhummoo wanta yaannee baane sana waan hin argamne yaada keenya jijjiirree waa biraa bitannee galle jechuudha. Egaa achittis immoo waan biraa fayyadamuun hin danda'ama ture garuu kan nuti yaannee baane irratti wanda biraa fayyadamuu waan hin barbaanne fi haala kana fakkaatuun bibbitannee mana keenyatti gallee dhugaa nyaachaa jirra. Egaa muudannoon akkanaa tokko tokko hin dhabamu isiniin jedha. Itoophiyaa keessatti immoo yeroo baay'ee wanta hundumayyuu argachuu dhiisuunis ni mala akka biyya harawaa sana miti. Filannoon baay'een kunis ituma jiru jiraachuu dhiisuus mala waan ta'eef akkas isiniin jedha daawwattoota keenya viidiyoo laayik gochaa jirtanii adaraa keessan viidiyoo keenya laayikii godhaa. Adaraa keessan nu laalaa viyuun keenyallee baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha daawwattoota keenya. Iddoo yaada qabdanitti immoo nuuf qoodaa isiniin jechaa baay'ee.